Ada waliigalleetiin jirra hanga viidiyoo bira qabannee nama sadiin isinitti binutti. Masaanuu natti ittiin dhuftee miidhagdee tana arraabin dhiifa moo'ituun godhu. Arrabisiin arrabsiisan miidhagdee tana arraabuun godhu. Silaa hiiree isii jalqabaata addunyaan gaaddisaa boru jijjiiramsa. Abubakrii nagayaan jiraachuu qabdan akka jaarsaa keessanii beektanii gaafa xiqqoo bira dhaqees gaafa guddoo bira dhaqees nagayaan fuula bareedaadhaan haasawaa bareedaadhaan jaalala bareeduudhaan simattanii hojii jiraachuu qabdanii suniif walitti araramuun keessan isinii bareedaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya waan bareedaan qabannee isinii dhiyaannee irra wanni gattee qabatanii dhiyaattan maali jechuun keessan hin oolamu. Abubakrii fi Saada jaarsaadha. Akkuma walii galanitti amma jaartii fuudhee san Saad jalaa gaafa gartee badee maallaqaa fi daaba fuudhee jalaa badee gartee jaartii fuudhee san amma immoo eega gartee Sayid walitti araarse. Egaa nuti gartee karaa keessaatiin Sayid barreessinee Sayid Saadaa jaamee itti haasa'ee Abubakrii sidhaarraa baasee walitti araarse. Alhamdulillahi maashaallah akkasitti warra nagaatanii walitti deebi'anii qabeenyi gartee Saadaalleen daabaa fi maalleeniis Abubakrii akkasumatti deebisee fi amantummaa ni qabaa maashaallahi. Eega walitti deebi'een booda amma karaa gartee egaa nagayaatiin jaartii jara takka Saadarraa haadha ilmaan kiyyarraa hayyama fudhadhee isiin fuudhe san hojii jiraachuun fedhaa kajuu Saada gaafateera. Saada akkasitti shadu billaa hin hayyamu. Ani gaa maaliin si balleessee wanni si balleesse maali? Maaliifin narratti wani deemtee fuutuun maaliin qalata maaliin qabaa? Maal irra garteeti? Qalataan sirratti argee fi waan gartee sirra fuudheefis suutuma gaa walii himuu bareedaadhaan suutumaan siima jeeni garuu gaa jechuutti hundaa miidiyaatti wal baasuun bareedaa miti. Saadaatilleen dhaabbuun sin jaa hangama kiyyaan maaliif waa hunda hicciti jaarsaa fi jaartiidha miidiyaarrattis ol baasaa ooluun bareedaa miti. Waan gartee takka waa miidiyaarratti ol baasuun taane harama keessaatiin suutumatti isinummaan osoo kaameraan marre walii himuu dandeessan jedhi yaadaan wal dirquunis bareedaa miti. Atis Saada karaa nagayaatiin wanni kun taateen fuudhe akkatti bahee fuudhe eega taate booda eega fuudhe booda si walitti deebitaniis isii hiikuun akka manni wayi taate amma immoo eega gartee si na hayyamsiifadhaa jee na hayyamii isiis hojii jiraachuun dirqamaa gaa bareedaadha. Hayyama sirraa argachuuf bareedaadha. Haadha ilmaan kiyyaati jaartii xiyya tanaaf duraati siiniin mari'adha. Taniin fuudhe tana garuu akkana hayyamtee hojii jiraadhuun barbaadaa jeeti gaafachuu jira. Saada eega si gaafate hayyamiin siin jaa gara kiyyaan gara tolaatiin akka kabajaatti haadha ilmaan isaatu si beekee jaartii isaatu duraa si beekee si gaafachuun bareeda jeetii yaada. Sulmaafatis hayyamtee hojii gartee masaanuu teetti wajjin jiraachuun dirqama. Takka sirra fuudhee yoo hanga afurii fuudhellee hayyama yoo fuudhe rakkoon qabu. Mari'atee yoo fuudhe rakkoon qabu. Marii malee waa fuudhee maallaqa takka fuudhee daaba fuudhee gabbee fuudhuutu kalata isaa san beekee jira. Maallaqas deebise kalata isaatis beekee rabbi malee ilmi namaa ni kalataa jeeti si gaafateera. Eega akkas hin jee erguma xararamtanii hayyama si gaafate taanaan ni dhageenya miidiyaarratti ol ba'ee waliin si gaafate viidiyoo gallaqabtanii garra hayyamii fi hojii jiraadhaa jaartiin ni fuudhanis walitti haayisuun fitee hojii haayisuun jiraachisuun jaa qaalii isaa godhii dirqama qaalii isaa godhuun isin tun jaartii sirra xiqqooti dhufteeti siifis ni ergamtii siifis waa hundi ni gootii akka cusanitti garuu bakka sanatti
waan sirriiti. Yoo ati dhalte isin si kunuunsiti. Yoo isin dhalte ni kunuunsita. Waa hunda ni gootaaf waan isin dhalte jechuuf. Lama godhuun bareedaadhaa'u maashaallah. Maaliif amma eega wal taatanii jirtan egaa ayyamaa si kadhate lamaan bareeda. Lamaan ejjette immoo isin firraa dhorkaa. Itti jabaattanii jaarsa keessan qabachuu dandeessan. Rogguu deessees tanaaf bira taa'ee waa hunda godhaaf. Xiqqoo rogguu deessees xiqqoof waagoota. Guddoo rogguu deessees guddoo sii waagooti. Rakkoon qabu kuni bareedaadha. Isin wal taasisuunis hojii isin jiraachisuunis bareedaadhaan ja'a. Hayyamuu qabdaan ja'a. Waan takka ammas taateettee jira. Garuu akkisan waan hin taane. Innis qalatee gabbee waan furutee fuudhe. Isinis ilmoo namaati. Akkuma keetiiti. Abubakrii osoo jaarsa keetii gabbee fuudhe malee isinis ilmoo namaati. Intala dhalaati. Akkuma keetiiti isaati. Atis intala dhalaati. Intala namaati. Atis namarraa dhalatte. Isinis namarraa dhalatte. Eegas hayyamsisetti isin dhuftee tanarra xiqqoo tanarra fuututanii miila haana arraabduun hin ta'u. Waan akkanaa akkamii jettaa'u. Jaarsa keetu saraaramsiisee isin waan gaafattuu qabdu waan jettuun isin qabdu. Isin wal taatanii jiraachuu qabu akka jaarsa kee isin jee qofatti akka Abubakri isin jee qofatti isin lachuutu jiraachuu qofa malee dirqama dhuftee dhiifama mataa fi miila inumaa miilaan arraabuun dirqama jechuu sandeessi. Kuni gama keetitti qalata an akka kiyyatti akka namaan beeku. Daawwattoota hordoftoota keenya garuu jaartiin Abubakrii fi Abubakri wal taanii walii galan wal mari'atan isinis akka inni fidu hayyamteef hojii jiraachuudhaaf masaanuu siitii hojiin nagaan jiraachuudhaaf hayyamtee jirti. Eegaa hayyamtee boodatti miila aanaa arraabduun dubbii biraati. Waan kana hin jeen jechuun qabdu. Isinis intala laate atis intala laate. Isinis namarraa dhalatte atillee namarraa dhalatte. Waan akkanaa jechuun qabdu. Isinuma lameen kanatti isaa'u isinuma lameen kana irratti haa oolu rabbi haa godhu. Isin lameen booda akkam finne lama hafee fi isin hoggaa waltatan kanarra wal mari'achuu qabdan malee. Abubakrii eega sinarra fidee akkata biraan finne nuti wal mari'annee isa kana kabanyee hojii deemuu qabnaa. Kunuunsuu qabnaa. Atillee kunuunsi anillee niin kunuunsaa. Akka biqiltuutti jettanii isin Abubakriirra wal mari'attanii Abubakrii nagaan jiraachisuu qabdan. Akka jaarsa keessanii beektanii gaafa xiqqoo bira dhaqees gaafa guddoo bira dhaqees nagaan fuula bareedaadhaan haasawaa bareedaadhaan jaalala bareeduudhaan simattanii hojii jiraachuu qabdanii suniif walitti araramuun keessan isinii bareedaadha. Fiidiyoo lammaffaarratti immoo masaanuu teetii fi saada ati abbaa mana keetii abbaa manatti masaanuu keetii isin sadeenuu waliin fiidiyoo irra nu argamuu qabdiniin isiniin ja'a. Garuu eega akkana si kadhatee karaa nagaatti adeemutee atis nagaan hayyamteef jirtaa. Bakka takkatti dogoggora dileechisan dogoggora san dhaabu qabda. Anilleen akka bal'ootti sitti himeetee jira. Miila namarraa bu'uun hin ta'u. Akka namatti hoggaa inni fidee isin lachuu isin waan wal gootan hin qabdanii. Abubakrii finnaan ati jaartii irra guddootti si beekuudha. Jaartii isaati duraatti si beekuudha. Jaartii xiqqoo namoota dhuftetti beekuu qabda. Kabajaadhaan hojii jiraachuu qabdan. Ajaja jaarsa keessanii takkaawwa Abubakrii isin lachuutu dhaga'uu qabdan. Abbaa mana keetiiti. Nagaa hojii jiraachuun bareedaadha. Wal kabajuun bareedaadha. Akkana wal eeyyamuunis bareedaadha. Hedduu takka akka bal'ootti asirraa gammadeetiin jira. Daawwattoota hordoftoota keenya saada har'a bareedaadha. Akka bareeda dalaydee hayyamteef jetti Abubakrii fi bakka takkatti gattee kalata isin dalaydees isinilleen koomentii irratti barreessaafin isiniin ja'a. Anilleen itti himeetiin jira. Asumaanuu ba'a. Isinummaan hundinuu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Warra nagaa rabbis naa godhuun ja'a.